Biraatiin walitti deebineetii jira. Viidiyoo egaa har'a qabadhee isinii dhufe waan baay'ee tokko onnee nama madeessuu fi waan baay'ee tokko uummata keenya salaala irratti ta'aatii jiru hundi keenya iyyuu argaatii jira. Ilmi namaa yeroo sa'aatii inni basmaam jedhee qalamee halbeedhaan gaafa inni irra dhaabbamee qalamu argaatii jira. Kana caala wanti nama gaddisiisee laphee namaa cabsullee takka hin jiru jechuudha. Yeroo hundumaa dhiigni ijoollee Oromoo bakka garaagaraatti gadi dhangala'ee daa'imti nyaattee garaadhaa hin qabne beeloftee kan garaashiidhaa otoo hin nyaatin otoo taphattee hin quufin daandirratti afaatii jirtu baay'eedha jechuudha. Duuti mucaa kalli dheengadda irratti ajjeeffame keessa waan baay'ee nama gaddisiisudha. Nagaallee isin gaafachuun dagan nagaaf jaalalli waaqayyoo haala bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleeyyan koo amantaa birootaa tayyooyyaa ashamaa harka fuune isiniin jecha akkuma jalqaba argitan kana sooshaal miidiyaa kanarratti argitaniitii jirtu imimmaan haadholii waggaa 5 ol asirratti osoo waa takka hin balleessin balleessa isaanii takka osoo hin jiraatin qe'ee isaanirraa buqqa'anii har'a keessa darbaniiti immoo halbidhaan morma isaanii irra dhaabbatanii qalaatii jiru jechuudha. Duuti kana caalaa hin jiru. Qaxalee mucaa reefu kichuu lafaa bahaa mucaa umurii isaa waggaa 15 ta'e gaafarra dhaabbatanii qalan argitaniitii jirtu. Kana caala gaa wanti kana caala nama gaddisiisu jira jettanii yaaddu. Karam deematii jirra. Biyyi keenya karam deematii jirra. Nuti yoo biyya kana jennee kara biyya keenyatti deemna moo jireenyi keenya akkanumatti akkuma biyya namaatti saddadamnee afne kana biyya namaatti saddadamnee afne. Har'a mucaan kun waa takka hin beeku. Dhalataadha reefu ol guddata. Mucaan kun bakka kamittuu ba'uutii danda'a boru. Har'a garuu gaafa dhiigni isaadhaan gala'ee otoo garaadhaa hin quuffatin viidiyoolee garaagaraa argitaniiti jirtan. Osoo midhaan nyaachuudhaaf hanga namni sun midhaan kennuufitti midhaan eeggachaatii jiru kan isa ajjeesan jechuudha. Qooqasaa duwwaa osoo illee garaasaa hin quuffatin jechuudha. Duuti kana caalaa hin jiru. Maarree nuuf maaltu nuuf mala? Eenyudha kan nuuf dubbatu lafa kanarraa? Imimmaan haadholii guyyaadhaan akkasiin dhangala'aatii jira. Dhiigni ijoollee kichuu dhangala'aatii jira. Maali kaa yoomidha kan duuti nurraa dhaabbatu nuti? Akkamiin duuti nurraa dhaabbatamoo? Mootummaa qabna moo? Biyyi otoo mootummaa qabaatte gadi ba'ee akkanatti basmaam jedhee halbidhaa sirra dhaabbatee si qalu maalidha? Argitaniiti beektu waan tokko dur argaatii hin jirre dhaloonni nuti amma keessa jirru ibidda keessa jirra jechuudha. Namni bahee galee ba'uusaa beeka malee akkaataa itti galu yaaddaatii jira. Gadi ciisa malee irriba nagaa ka edda dhabe. Uummanni keenya biyya keenya keessa jiru irriba nagaa edda dhabe waggoota lakkoofsiseera jechuudha. Har'a barri kun illee jijjiirame bara kana nagaa ta'aa jedha. Bararraan bara garuu waraanichi ittuma jabaataa deeme malee wanti irraa qannafamaa deeme hin jiru. Asirratti garuu wanti baay'ee tokko garaa nama gubu maalidha seetan daa'imman xixiqqoo osoo garaa isaaniitti nyaatatanii biddeena garaa keessaan qaban haadholii kan mee maal balleessan haadhi koo ji'a 9 guutuu garaatti nama baattee armeen keessan gaafa akkasiin imimmaa ishii gadi duguuggattu dhala ishii dhaltee irratti cabdee irratti guddifattee boru ilmoon koo naa ga'ee na jijjiira jettee gaafa daa'ima ishii faana osoo ofii ishiitiif hin nyaatin ilmoo ishii sanaaf nyaattee guddifatte isin gaafa karaatti jalaa hambistan akkasiin bara baraan kan ishii boochistan. Isinoo armeen qabdanii armee keessaan baane dubartii keessaan baane maaliif gara jabummaan hangana ga'u nurratti baay'ate? Maali ogoon nuni mootummaa sin qabnu nama nu dubbatu sin qabnu garuu waaqayyo uumaa dacheef samii kana uume isa qofaadha kan nu dubbatu malee nuti waa takka hin qabnu jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko imimmaan gadi nama dhangalaasa jechuudha. Duuti ijoollee kanarratti duuti mucaa kanarratti raawwatan uturri qawweedhaan itti tokkosanii kan ajjeesanirra koo reeffa isaatu dhabne jedhanii dubbatu maatiin kan ajjeesanirra reeffa isaaniitu reeffa mucaa sanaatu dhaban. Hundumti keessanuu balbala cufattaniin taa'ina boru mana keessan qosoqqoseetii dhufu kuni naannoo koo hin jiru kuni nu bira hin geenye jettanii hin taa'ina. Amma dandeessanii sagalee ta'uutii qabdu hiyyuutii qabdu jechuudha. Bakki hin nanqateen jiru boru mana keenyas boru mana kiyyas kan keessanis ankaaka'ee dhufuu danda'a. Kanaafuu
baay'ee nama gaddisiisa, laphee nama cabsa. Gaafa miidiyaa kana gubbaarra laaltan sammuun keessan bakka jiru of wallaala jechuudha. Kanaaf duuti nurraa haa dhaabbatu. Duuti nurraa dhaabbatu nu gaabaqa. Wagguma waggaadhaan duuti cimaatii deema. Wanti qannafame hin jiru. Kanaaf immoo duuti basmaam jedhamee qalamu tokkoffaa reefu argina jechuudha. Irra dhaabbatanii akka oolatti akka oliitti akka beelladaatti gaafa irra dhaabbatanii qalan isa alanaa kana argina jechuudha. Kanaafuu nageenya isa ibidda biyya keenya kana keessatti faca'e Waaqayyoon inni wanta dandeenye hin jiru. Hunduu harkasaa jira waan ta'eef ibidda kana nurraa kaasu. Ibidda nurratti boba'aa jiru kana Waaqayyoon nurraa kaasu. Ganama galgala Waaqa itti amantaniif hundumtuu amantaa kam keessa jiraadhu. Isa itti amantutti kadhadhu. Biyya kiyyaaf nagaa buusii jedhiiti. Biyyi keenya yoo nagaa ta'ate nuti nagaa qabaanna. Unkaan biyyatti dhalatte dhiisati biyyuma keessa jiraattu yeroodhaaf. Biyyuma yeroodhaaf keessa jiraattu yoo nagaa qabaatte malee keessa jiraachuu hin dandeessu. Kanaaf baay'ee tokko nama laphee namaa cabsa. Kanaaf obboleewwan koo viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Akka viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf tura. Galatooma.